kana si godhe ati eenyutu kana si godhe ati eenyutu kana si godhe ati eenyutu kana si godhe dhalaan oromoodhaa shaatira dhallummaan oromoodhaa tuniihu gandummaadhaa fi gosummaa xiqqoo rabbiin keessa kaa'e malee shaatira ana baluutu anabal IOM International Organization Migrant afaan arabaatiin munazzama hijra dawli janiin afaan oromootiin dhaaba godaansa addunyaadhaa janiin abbreviation gabaa jedhaan hoggaa lafa kaayan ammoo IOM International Organization Migrant kana kun jechuudha amma dhalaalee gudeedamte dhaaba kana wallaanu jechuudha duuba akkasittiin ati eenyuu si gudeede ati rukkaaba eenyuuti ati kanaa jeetiin achi keessatti isaan kana hunda gaafadha achi keessatti yoo xiqqaatee dhalaa 16 Abduu Jabbaar Maraateen kun inni gudeedeetu jira dhaggeeffadha waan kana ragaadhaan jira ta inni jabayse ta inni miila cabse ta inni maal godhe wadalli harreedhaa jan hogguu dhuufu malee hogguu alaa kun beeku jan mee saafiyaatan ol deebisa osoo jennuuti Saafiyaa Abdi laal dhaggeeffadha amma sanaa keessatti shamarran oromoodhaa jumlaadhaan gurguran jumlaadhaan gurguruun akkamiin beeytanii jumlaadhaan gurguruun dhufaniiti araba kanaan gabritti hin dadhabne tagartee nyaataa fi dhugaatii qofa gartee isinii wanni gootu ta maallaqa xiqqaa kafaltaniif jaaniiti araba kana gurguratan miciyoo takkaan maal naan jette mee dhaggeeffadha waan takka mee waan takkaan isinitti himaa dhaggeeffadha waan hedduu garaa nama nyaata oromoo sheer godha kooppilingi godha bakka cubbuudhaatu bakka eebiin obboleetii teessanii gabbaate bakka gartee namni fidee gandummaadhaan waltumu bakka sanuu dhayxaniiti hoggu miliyoona takka wanni gootan jechuu barbaadeeti an keessattuu silaa dhalaan kutaa afurii mataa gubbarratti hin adeemu qabdi keessattuu dhalaan Arsii Harargeedhaa Jimmaa Walloo maaliif jennaan baraan hanqaayyaman keessa jiraadha isiniifin sagalee tahaadhaa ture meeqaan goda keessaa isin baase meeqaan wanni isinii godha jechuudha garuu ammoo namni harree hoobe galanni dhuufuudha jaanii humaatiin nuti rabbirraa eegganna meemuut godhadhu eenyu bada sagaleedhaan natti eeysaa deemti yoo sagalee amma dhaggeeffadhaa michiyoota akka waan isin naan jette dallaalaatu jira arwaa jaamti arwaan tuni magaalaa sanaadhaa keessa jiraatti akkasitti michiyoota akka biyyarraa natti bilbilan michiyoota akka Fatihaa jaaniin narratti bilbilan obboleettii tiyya maal taate maali yaa obsaa obboleettii tiyyaatiitu gurgurame dallaalli siidhaa eenyu dallaalli siidhaa abaluu Abduu Jabbaar Maraatee jaameet an Abduu Jabbaar Maraatee kana san duran beeku akkasitti Abduu Jabbaar Maraateen kun radaadha ta'a akkasittiin Abduu Jabbaar Maraatee kana bilbile an fayyaaleysi aboo michiyyoo Fatihaa jaamtu michiyyoo karaa barootaadhaa kana mo'eessa michiyyoo sun hin beeku an michiyyoo sanni beeytaa ati maaltu siin gahee naan jee obboleessa kiyya michiyyoo sanni beeytaa ani nama gartee ati kanatti afaan irra bantuu miti radaa taatuu siifiin dhufaa arra nama jabaa afaan buuteeti adeeroo ati yakkama harka dhiigaati akkasi fuudheeti eega gaabaatii lama mookkana wanni goone intala arwaa jaamtu akkaatiitu jira intala arwaa jaamtu san biratti galmee osoo adanii anaa fi obboleessa arwaadhaa saniititu walis taayiba dukkaanaan qaban sanaa keessatti gaafayyaman ture sun akkasitti na bira dhufee qamaati muraad janiin innilleen dhiyootana du'e rabbi mataa godhuuf aboo koottu arwaa bira michiyyoo kan akkanaa naa barbaada boodarra hoggaa dhaynu arwaan sun michiyyoo san fiddi michiyyoo saniin intarfuu godhe hoggaa michiyyoo san intarfuu godhu michiyyoo waan naan jette dhageessanii ummata keenya oromooti jamee dhaggeeffadhaa Abduu Jabbaar Maraateen arabaan maal jeeni ni gurgureefi meeqatti gurgureefi dooraala 2,700 amata afuriif akkasitti duuba arwaan dooraala 500 fudhatte dooraala 300 moo kana namachirraa ol fideetu fudhate miciyyoon waan qalbii nama cabsu natti himte maalii jennaan dhiira arabaatiin lafanna qabatee jette ijoollee gartee aandaree ijoolluma mataa 15 16 hogguu kanaa warratti maddeet
barnuti wanni bitannee sifinnee bakka ijoolleen teenyaa laggabaateen saaxilamnee fi dhageessanii akkatti baratan jechuudha. Arabni maknuuta. Nuti araba ni beekna. Isin yoo beekuu baattan ani araba Suudiidhaatiin beeka. Ommaaniin beeka. Hamaaliitiin beekaa jechuudha. Akka ijoolleen teenya gabbaatee hin saaxilamneedhaa fi barsi fidannee dandahiinaan ja'anii jette miciyyoon sun jechuudha. Isinii galtee duuba nama shamarran Oromoodhaa akkana gudeedu kana nama shamarran Oromoodhaa akkanatti gudeedu kana nama ragaan irra jiru mee hoottaa dhaggeeffadhaa. Mee dhaggeeffadhaa hoggaa namarraa haajaa baana ta'e. Human trafficii bar human traffic wallahi. Mee dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa laala. Ati Abdi Jabbaar maraatee qulqulleessuudhaaf dhakaan ati hin buqqisin hin jiru jechuudha. An namoota mana Abdi Jabbaar maraateedhatti waliin afaan kaayatan yeroo gabaabdu viidiyoon na bira dhufti gaafa radaa turanitti isa Yaasin Suruur namni tokko fuula rabbii galee maqaa dha'uun fedhu dhaggeeffadhaa hottu dhaggeeffadhu la. Hottu intala sagalee olma. السلام عليكم وبركاته كيف جزاك ربي سياق خدا Samaali sagaleen maal taate? جزاك ربي سياق فلوه Ni dhaggeeffamaa bar. Ni dhagahamti obsaa itti fuuf hin dhagahamti. Qacoolaan dhagoo jirra. dhibbaan dhibbatti dhugaa lakkiftuu wantootuma isaan namarratti hojjetaa jiran warroonni tajaajila maqaan hundi isaanii warrootuma ilmaan namaatiin qaama dhigatu jiru. Abdi Jabbaaran sammuu isaa kawarra fajjii sammuu. Beedaa turi naa turi. Ija warra inni jimaa bituutii fi naa turi. Jabbaaran sammuu isaa kawarra fajjis kanatti dubbatte sun yookaan Abdi Jabbaar maraatee ofiin jahu sun inni maqaan isaa nikneemiin Abdi Jabbaaran sammuu isaati. Amma Kaniin footoo isaas gubbaa kaayee kanaa beekadhaa. miidiyaa irratti adeemtu akka argaan jira akka jechuudha obsaa isuun sobaan nama tokko miine jechaa jiru. Amma tana jechuudha mucaa obboleettii biyyaa jechuudha. Ji'a shan guutuu uleeraan cafaqaa jira waatii Dawaasir keessatti jechuudha nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamutti isa bira geessee achi uleen ilaamaa cafaqaa jira ajjeeseen kutee baraa keessatti darbanaan jechaa jira arabattiin gurguraa namni qabarbaatetti haa taphatu nan jechaati. Anallee bulookna godhee ture. Obsa ammas akka inni gastii mana dabbal gubbatti dubbataa jirutti sagalee isaa akka tana argite deddeemtu miidiyaa kanarra annama miidhaan qabu ayyam keessaan jiraadha saawudilee dhufee hin beeku obsa rakkoo biraan adda qabu jettufate garuu soba isaa jechuudha ijaa shiboon dhiqatee kan inni sobu dhugaa inni yamni illee haadha warraa qabu dhageen jira garuu inni ofii isaatiif ijoollee ofee ilaa khamis mishee kanatti mana kireessee jettu intalli sun jaartii isaatullee awwaan isaa taatuun beeku isiisantu ijoollee namaa dalagaa galcha inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis mishee ofisaatii miilaan deemee dhufa taan ammoo waatii Dawaasir geessu waatii Dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir tureen warra gaara mul'ataati abdii sanii fi namoota biraa kanneen maqaa isaanii hin beekani. Jaartii san bira geessee isaan ammoo araboota warra qoricha sammuu namaa doochi fayyadamu kanatti jechuudha ijoollee gurguranii ijoollee namaa akka barbaadan arabatti taphachiisanii ijoollee duute immoo saharaa keessatti darbanii ibiddaan gubaa jiran. Mucaa obboleettii ji'a guutuudha uleedhaan cafaqaa jira. Abdii sanii fi ijoollee namaa dalagaa. Ati obboleettii ta'e hoggaa duutee ibiddaan gubanii reefka siidaa akka mootummaan hin garre gaara keessatti akkana godhan ni beetanii dhaggeeffadhaa sagalee tana. Galcha inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis bishee ofisaatii miilaan deemee dhufa. Taan ammoo waatii Dawaasir geessu waatii Dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir tureen warra gaara mul'ataati abdii sanii fi namoota biraa kanneen maqaa isaanii hin beekani. Jaartii san bira geessee isaan ammoo araboota warra qoricha sammuu namaa doochi fayyadamu kanatti jechuudha ijoollee gurguranii ijoollee namaa akka barbaadan arabatti taphachiisanii ijoollee duute immoo saharaa keessatti darbanii ibiddaan gubaa jiran. Mucaa obboleettii ji'a guutuudha uleedhaan cafaqaa jiran. Ajjeeseetiin gubee darbaa waan fidu akka hin qabdu naan jee bulookna godhe. Dhaggeeffadha sagaleetti aantus akkasuma waliin dhaggeeffannaa tura. Ati as jala deddeemteeti lakki inni moominaa Itoophiyaattis ama masgiida salaachisaa Yamanittis masgiida salaachisuu turee jetta. Hayawii. Awwan dura baay'uusi. Ijoollee miskiina jechuudha karaa yaa dhufte ijoollee nyaattee garaan qabnata waan tokko jechuudha fittoo amni ajjeesan fuudhee baay'ee Dawaasir geessee
Reyaala dubbisanii isaaniitti ijoollee jechuudha Araboota itti taphachiisee ijoolleen ifituu nyaattee garaan qabdu umriillee daa'ima innaa ijoolleen duute ijoollee fuudhanii saaraa keessa geessanii jechuudha feestaal gurraacha keessa kaa'anii saaraa keessa geessanii meensila rabanii biddaan gubaa jira rakka jechuudha namni hin garretti. So Abdi Jabbaar kun hojii akkanaa kana hojjetaa jira mucaa obboleettii ji'a guutuu uleedhaan cafaqaa jira. Osoon kadhadhuu dadhabee jechuudha na arrabsee eegis boodi buloo kun akka mucaa ilaa ammaan tanaa uleedhaan cafaqaa jira ji'a guutuu. Cittoodha cittoodha. Cittoon yoo si diran baate baay'ee tasii hoosifti. Keessaa wali jirra. Anama nama wayiitii galata galcha. Wallahi na hajajuu fi miti. Waggaa 5 fi waggaa 4 duratti mucaa uummanni itti duulee namni hedduun arrabsu maal jedhaa ture? Lakkaa ilmaan arsee hin qoodinaa jedhaa ture Mubaarak. Ani isan beeku ni nan beeku. Dhiisaa waan kana lafee nu cabaa jedhaa ture. Amma gaafa wanni dhume nama 85 finne galata isaa galchaa jiran duubarraa. Sirriidhaa miti xiqqaa kenna guddisa. Waan guddatuun hin beekani. Keessaa wal dubbisa, keessaa wal ijaara. Dhiifama waan na dhageeffattanii fi isinirra beekaa fi miti suutaan osoo hambinu dhageenye keessaan akka fixannuuf qalbiin na yaadde yoo isini cabsee jiraadhe dhiifama naa godhaan of folchaa Zibeen ani maammee biiftuuti keessaan na dubbisi waan si himu jira anaan asirraa waasiin hin jedhu waan ati deemtuuf kanallee lafa kaayi hin deemini akka ati deemtu kana osoo marti deeme waatu qulqullaa'uu fedha qulqullaa'uuf hin deemu nama tokkoon illee irraggatina nama tokkoon illee waan jedhina anama wallahi gaafa lama moosadi argee yaassuu kana akkaan jaaladha maaliif inni ani isan beeku arsooma ta'uu wal beeynaan malee inni waan gaarii dubbataa ture engadda gisee wanna isaa arge wallahi nama adunyaa tanarraa ani qalbiin tiyana cabde hin jiru maaliif jarana waa hubachuu qabnan wal hubadha lakka waa hubadha nama qarqaaruu irratti nama hiyyeessa rakkate biratti namni nama qarqaaru isin namni nama ambaa ijaaru isin namni nama hiyyeessa waa godhu isin garuu ufii waliin qabnu kaayoon qabnu ummanni nama tokkocha bakka buufatee faana deemu nama bakka buufanne hin qabnu dura nama wal arrabsuuf namallee gumaa baafachuuf gumaa kennallee baasuuf nama bakka buufadhaa walii gala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Maameki. Assalamu alaikum ummata kakali. Abera Yasin. Enu Dr. Mama kena waan dhugaa dubbate ulfaadha wayyama rabbi umrii sinaa dheeressu suuraan kiyyalle achi gubbaa agartan sirrii godhe Johaar hujirratti bobba'aa jira jechuudha nama qabatamaan lafatti hin beeku wanni inni hojjetaa jiru ummata miskiina baraaruudha laakiin ummanni gareen wal ijaaree yookaan yakkamaa si godhuu barbaadu yookaan argitee shakkamaa si godhuu barbaadu dhugaan lafa jirtu waa lama dhugaa yoo baate Yaasin immaan kun mana hidhaa haa deemu nama jedhu alba'uun isinirra jiru amma social media gubbarratti argaa jira alba'uun isinirra jiru yoo yakkamaa taatee saba kan keetiif dhaabattee miira keessa seentee waan akkasii jette waan mootummaan biyyatti jirtu sitti murteessite fudhadhu akka dhiiraatti situu jedhe kana gara jedhee bira bahee dabruu barbaade lammeessaa waa'ee Zubeer namaan bilbila isaallee qabu keessaanillee haasofnu Zubeeri keenya wanni maddaan siin jedhe firaa siin jedhe wanni argitee Dr. Maammaan siin jedhe wanni argitee Leeman siin jedhe waan sirriidha fudhadhu maaliif siin jedhe yoo jette hagam takka wal beeynallee hin beekne anaaf si nama wal dura dhaabatu wal durallee dhaabanne anamma fakkee ilmaan si koomandoo tokko diidaa taatu gadab taatu baale taatu bakka beekte jiraaddu tokko jedhee nama argitee isin dura dhaabachaa ture isinoo achi gara galtanii duula narratti banaa turtan jechuudha wanti duraa uftayi anammallee laali nama uftahee deemu ilmaan si koomandoo diqqaa guddaa kana gargaare kanan gargaarin ka hamtuu kiyya yaade ka khayrii kiyya yaade kana dhabamsiisuu barbaadu ka suuraa kiyya fuudhee shiraan Johaaritti ergu maraa hin jaaladha maaliif isaanirraa dhufe kaa yoo ganda kiyya qulqulleesse yoo nama kiyya argitee bira dhaabadde nama hambaa bira dhaabachuu danda'a dhugaan lafa jirtullee tana waan argitee arsii bakka bu'ee hin dubbadha wanta maraa Yaasin ta'ee dubbadha
akka yaasinitti dubbada malee arsiin takkitti nan ergine. Laakiin eessaa dhufe kaa gudeeda arsii keessaa dhufe laali. Abbaa kiyya biraa dhufe laali. Abbaan kiyya arsiidha. Haati kiyya arsiidha. Maqaa takkan qabu. Arsii qulqulluu gosaanillee gara maraaninuu. San ta'ee dubbada malee bakka na buufatee deemi dubbadhaan jedhe jiru. Ati Zubeer si argalle marra hedduu si arga. Nama argitee an kabajulle nama an jaaladhulle. Mubaarak baalillee akkas rabbi sodaadha uf sirreessa uf tahaa deema. Laala mee social media kana laala. Amma gurbaan doombira eenyu kana wajjin maxxansan. Laali kana wajjin maxxansan. Gabbahee Jooharin diqqeessaa jira akka sareetti. Ani laakiin ka ilma sikkoo maddoo walumaa maxxanfannee beeki. Waa'ee Joohar takkaa dubbadhee hin beeku sirrii dalageedhee ammallee dhibbaratti sabboortii godhaa jira jechuudha. Anaayyuu yoo hin itti gammadan Joohar. Maaliif kaa? Jooharii santu ana. Anaa kanatu Joohar. Laakiin namni hambaa maal godha kaa beektaa? Isaayyuu diqqeessee, isaayyuu arrabsee, isaayyuu mataa garagalchee an nama warra san dura dhaabachaa ture jechuudha. Dhugaan akkanatti mul'atti Zubeer. Mee uf duba deebi'i uf laali. Akkasuma siin jedha irraa bu'e. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Leeman galatoomii warri na dur dubbattanillee keessumaa maammeen dubbii fixeera. Waan irra deebi'anillee dubbatan hin qabdu. Dubbii haga reefuu isan dubbattan jal taa'ee caqasaa tureera. Dubbii nam guddaa dubbattanii. Dubbii gaaddisii lubbuu qabu dubbattanii. Dubbii sullee akka hedansaa afaan nagaatiin fixanii galata qabdu. Atilleen galata qabda. Manii gaaddisii kun gaaddisa qajeelaadha. Gaaddisa nagaati. Namni armayyoo wal gahee waanum gaarii waanum nagaa dubbatee gargar ka'a. Kanaafi dubbii Zubeer reefu yoo inni dubbata dhagayeera. Anuu xiqqoo yaarraa rifadhe akkan jedhee qalbii kee keessatti eegi inni dubbate seenuu barbaadee xiqqoo isanirraa dhaabadhe. Ammoo waan hedduu keessa deemnee dubbannu hin qabnu warri na dura waan jedheef Zubeerilleen dubbitan otoo ol hin kaasin hagumsiin jedhan kanatti dubbii eebban qabanne jedhi waan sun biraa deemi isanilleen ammoo namni akkasii miir keessa seenee namni inni dubbate yoo garii waltajjii akkana irratti kaastanii hin dubbatina akkuma maammeen jedhe keessumaan daftanii itti himtanii waan akkasii jechuun kelkii miti. Waltajjii akkana irratti waan akkanaa lammatti hin dubbatinii. Jedhanii wal galchuun waan dansaadha. Zubeer dubbii tana haganumaan qabadhi nagaa godhi gara gumii deebisii jedha galatooma. Tole galatoomi maddichoo kiyya ulfaadhu horii buli deebanii siin jedha namichi gubbaa kun hin dubbatu isa arsichi kun. Dubbadhu ina gaafii nama saditu qeeqanarra dhiyeessee galatooma. Anamma kana mara caalaayyuu gaafiin sirrii gaafiin dhugaa kaani fudhadhu kamaammeen biiftuun jedhu sun galatoomi. Jechi jette achi keessatti mootii hin qabnu namni mootii hin qabne kaayyoo duraan waan kaayeffatu hin qabu rakkoodhaa jette. Qeeqa namni marti kaasu hundaafuyyuu mootii hin qabnu bakka ati jettu sanitti ni fudhadha. Sirriitti fudhadha. Garuu dhaabbanni ani isin dura dhaabbadhe kuni bakka lamatti isin fayyada. Fuulduraafillee osoo isin hin taane namoota biraatiif faayidaa qaba. Dhageeffadha. Namoota biraa kayoon achitti yookaan yakki dalagamuuf deemu yookaan kana dura dalagamellee yakki warri kana dura dalagellee wajjin akka hin teenneef qeeqa dhiyeessuu kiyyaaf faayidaa guddaa qaba. Maaliif keessatti amma akka maddaan namni gara miti. Amma osoo namoonni akka kiyyaa ka namni hin beekne ka follower diqqaa kuni mana gumaa dhaqee mana nama warra qaluu bira dhaqee osoo haasee rakkoolleen qabu. Ijoolleen teenya gurguddommaan warri asirratti feemisoota warri asirratti follower 200,000 qabutu osoo dhiini ilmaan teennaa hin qoorin bileemman Afrikaa osoo dhiini ilmaan teennaa hin qoorin wajjin dhaqanii warruma ummata keenya muka itti dhiibee ajjeesee cirracha nyaachise wajjin geema taphataa jiran bada jara keenya. Ani ka jedhe gaafa san akkamitti hin arginii micayyoo tana arganii namni akkama maddaan jedhe san namni akkamii garagara ta'a.
Fakkeenyaaf amma ijoolleen feemessa raggaxaan feemessa nama 2,000 islaam Mahammad Abdallaa nama riyaala 2,000 isinii kenna akkana dalagaa jedhee ganama akkai jedhee saafaa dhiifama gaafatee ijoolleen meeqa wareegamtee guyyaa 3 booda geema waliin taphate abdii bilisummaa wajjin maqaa dha'ee dubbadha. Gaafa kana ummanni kunniin namoota kanniinoo jarana ummanni kun nama nurraa ajjeese maaliif geema wajji taphattan maa jechuu ni dhabanii gaafa micayyoo tana akkamitti arganiidha. Fakkeenyaaf jaal ibsaan Bichaan argee suni ijoollee teenya nama meeqa fichisiisee haadha faaxeefaas ta'ee asliifaas ta'ee namoota hedduu wajji geemii taphatu jira gaafa sammaa hin ka'iniidha. Gaafiin ani kaafadha akkamitti namni garagara ta'a maal Mahammad Abdallaatii fi haadha faaxeefaa olii haati siifu sanii olii hin qabdu garaagarummaa. Kanaaf wanni an amma jedhe isin dura dhaabbatu nama diiguu osoo hin taane akka amma dhugaadha jechi kee obsa maammee kiyya obsa dhugaadha waatii qajeelchina hin fixatiin obsa haa fixatu anillee ni qabaani qajeelchina bakka sii qajeelchiru jira bakka amma sii bare maammee anillee hin qaba bar anillee hin qaba waan qajeelchinu mee obsa haa fixatu maammee kiyya. Gama fuulduraatitti illee warra tana dura dabreefillee akka seenaa ta'u uf eeggannoo namaa taasisa. Amma fakkeenyaaf namuma tokko akkana jedhanii bira kutuu osoo hin taane dhiifama gaafachiisuu bira hin taane nama kaaniifillee akka ta'u kalee dheengaddaa ijoolleen teenna wajjumaan kolfaatiin jirti. Kana wanni ani gaafin ani dhiyeesse isa kana malee yookaan ammoo nama dura dhaabbatuuf yookaan nama diiguuf tokkummaa namaa ceemuuf kanaafii miti. Namni tokko guyyaa tokko gabbahee waa'ee ummata sanii namni dubbate hin jiru maa wajjin taphatan namni jedhe hin jiru tuni qofti maali? Galatoon ulfaadhu maammee kiyya waa jedhe anillee hin jedhaa nuu gabaabsi garuu bakka dogoggoraa silaa namni beeytani lubaan wal beeyna namni luba ofii afoon deemu dhiifama na of olchi jaalannee jibbine illee ijoolleen teenya tabaalee hangafa arsiiti silaa nama silaa bakkee kenninee fi murtii jaraa dhageeffatu diidaaf gadab qoruma qabatti bakkee walii eeguu dhabuu keenya kana nu godhe bakkee walii kennuu dhabutu bakka kana nu godhe kanaaf nu'u akka qorsoo bishaanii buutee facaane mumkiin nu warri ilmaan sikkoo mandootuni waan nama beekaa teessa wallaalaa wayiitu nutti jiraatu natti fakkaate zibeeri deebi'a zibeero waan ati jettu kana jaartii takka tanikaa hin qabne yoo ati jaartii jette jilba biraan qabdu biraa ka'ii siin jedhan jilbaanillee shari'aa rabbiitiin illee maa siin jedhan nikaa irraan qabdu abboo waan haraama dalagaa irraa fagaadhu siin jedhan nu'u wal bira jirra malee wal bira hin jirru abbaan qabnu waan atamma jettu kana arguu dhabneetii miti ijaan agarraa wal quban qabnu waan wal bu'an qabne namaa waa jechuu hin danda'a waa ati jettuun illee si arrabsan malee si hin qajeelan osoo kaaya lafaa qabaannee kaayoo teenna lafaa qabaannee kaayaaf kaayoo teenna irra fayyadamna alleemmuu karaa kottu deebi gaafa naan jedhe leemmuu uleenii miti bar sirnyaan na deeffata maaliin maarree kalee murtii akkanaa qabna lafa kaayii kottu ay deebi jedhe namni kaayan qabne ijoolleen tun ukoo miti manbahu yoo raggaxaa ta'e malee Mahammad Abdallaa fuudhee ibidda qaba nam tokkoyyuu ajajamu yoo giddii lolaati wayii as deebi'e malee nu akka seera keenya bulmaata ilmaan arseetitti ragaa wogaa harkaan qabnu ragaa wogaa gadhiifnee bittannoofnee jirra shiboo keessa hin jirru anillee fedha kiyyaan haasayaa jira leemmuu jalan jiru leemmuullee na jalan jiru nu wanni waliin nu deebisu kaaya ijaaratanii waa qabatanii akka ammati jettu kanatti waan atamma jettu kana wallaalleetii miti osoo arginu gadhiifne namni walii dhagayee gaaddisa takka jalan jiru jarana waan biroo dhiisaa isin waan isin kana saalfattani gisee jarri baalee farsiin wal arrabsitu eessa dhayxani an dhaqee fiigee gubadhee dhaqee dullacha kokkophaa kana nu kana wallaalleetii iimoofta bada fooloofta na gad darbaa naan jedhani nu fooloo barbaanna deemas keessa bayi naan jedhanii na ari'anii achi ganna darban ana mataa kiyya gisee jarri walit duultu san ijoolleen sin ijoollee abbaa qabdu ijoollee gosa qabdu maarree mee ilmaan tiyya na harkaa baatee ala jirti maarree ilmaan tiyya takki hin waakkadha takki akka baalee diidaa ati seeratti dabarfadha namni jedhen jiru abbaa gadaan qabnu abbaa raqaa malee abbaa doolchee olii ga'oofan malee
osoo abbaa gadaa qabaannee waan ati jettu kan abbaa gadaatu dubbata. Sheekota biyyaatu dubbata. Dhaabaa ilmaan tiyyaa akka ala baatee naman tuudhe jedhee silaa nama dachaasa. Waan kana godhuufi kaayaa kaayoon hin jirtu kaayaa kaayoo harkaa wal harkaan qabnu. Fedha ofiitiin deemaa jira. Namuu miidiyaa irra bahee miidiyaa dhuunfaa ofii banatee abbaa fedhe raggatee abbaa fedhe dhiisaa jira. Waan kana keessaa as deemuufi wanni tare ka dhufuuf ay deemuufi gaaddisa godhannee gaaddisa jala deebinee gaaddisaan haa bullu. Uumaan haa bullu, uumeen haa bullu, lallabannee haa bullu. Warra abbaa gadaa biyyaatiin haa gayannu, haadha siinqeetiin haa gayannu. Waliin haa mari'annu, waan kana keessaa haa baanu akka ilmaan teenya mana namaa dhayteen tuyne akka nama narrabsine haa dhoorgannu yoo shiboo dachaafne, yoo walit dachaanee wal kattoo'annu taate. Kanaaf nama anu amma mataa kiyyaa yoo asiin jedhe naan dhageettu Zibeer waan fedha keetii deemta malee. Dhugaa naan jette manguddoota tana jala hin dhagaa yoo ati jette. Kasi duuba hafesan seera itti tumatanii boru gaafa inni du'ee fi daangaa isaa dhaqanii haadhaaf abbaa isaatti himanii irraa goran. Ilmaan teenya nama narrabsituu akkasi qabanna. Nama tokkocha jala beeynee deemna. Nu amma nama hin qabnu. Namni nama hin qabne waaqaa quun danda'u saalfanne ufittu. Namni miidiyaa kana irraa barsiisaa, doktora, profeesara, hayyuu, aalima addunyaa tanaa namni qabunu. Hangoo mootummaa keessa yoo achi deebine namni xaqalaa ministeerii Abiyyi Ahmad jedhanii olitti hangoo qabu ilmaan arsiitii barabbo. Biraanuu Juullaa eessa quba qabdanii. As deebi akka sheekotaati akka aalimaatitti hadha namni bakkeessan jiru eenyu majalisni akka Itoophiyaatti jiru. Sheejjii Ibraahimii miti jedhan. Wal kabanyaa waliin kabanyu namoota kanneen ilaalanii silaa uf kabajuu qabnanu. As deebi akka gaazexanyoota addunyaa tana irratti ilmaan gaazexanyoota hadha barumsa gaarii harkaa qabdu. Ameerikaan namni barsiisaa jiru ilmaan teenya tana waliin qabnee uffanne jennee durbi teenya nu duubatti hinaaftee waan taatu dhabde arsoomaa waakkachuuf deemaa jirti. Haati dhiirataniin deetti. Kana irraa uf laalaa keessatti deebi'a nama 2-3 walii jaaraa walii gala. Kanaaf namoota saniin ajiifatini ati manguddoo jala gaaddisa manguddoo keessa nu deebi'i manguddoo waliin deemii siin jedha. Bayi jara keessa. Ayyee. Kanuma siidhaa Zubeer. Galatoon ulfaadhu Zubeerii kiyya waa takka qofa siin jedha. Bakka dogoggora jedhee an sirratti fudhadhe ummata kana duratti sitti nama 60 as keessa ture. Yeroo san nama 450 ture yeroo ati waa jettu. Waa hunda sirrii jirta. Wanni ati dogoggora qabdu laale. Isiin tun dubartiidha. Warra dhiiratu ittiin dubbanne jettee yoo nuun jette nuun odoo jette addatti sirraa fudhadhaan. Garuu isii bira teettee jalaan dhageeffatin warri miidiyaa kanaa warra gaanjaa maarra jedhu maaksa wayii dabalteeti irraan dhageeffatin viidiyoolleen dalagin isirratti nutti himte laale hammeenni kee. Micayyoon duraanuu sila micayyoon isi mataatee callifte malee miira keessa seentee sila ka waan biraatu dubbatu akka ati yoo san agartee haasofteef. Maali jennaan akka nama nuti isii holleetti akka nama nuti isirratti duulaa jirutti akka waan namni addatti nama keessaa fuudhee isirratti duulaa jirutti isirratti lafa keetti laal dhugaan jirtu sani ta'an siin jedhe. Akka amma jette kanatti yeroo namni sun hin jirretti bakki suni kana naf fakkaate ummata akkanaattu jira silaa warra sanillee waan akkanaatirratti dhiyeessuun gaariidha jettee osoo yaada kennatte yaada kee fudhatama ture. Garuu bakka nuti beenzilaa miti bishaan itti naqnee dubbii qabbaneessuu deemu ka garana agartee siifuufaa waan isiin jette dhageette suufee yeroo kun as keessa jirti. Maatii gurbaa qalamee finnee dhiifama gaafatta jetteen. Yeroo ati akkas jettu. Dhiifamni ati gaafattu maatii gurbaa agartee qalamee finneeti dhiifama gaafattaa jetteen. Wayita ati viidiyoo iyyuu waraabin jetteen. So kanaafi wayita silaa bishaan ibiddatti bishaan naqan bishaanuma itti naqaniitiin ila jara keenya akki kun silaa sirrii miti jedhanii ufii waa waliin jedhanii achirra teettee nuun jette. Kanaafin si dhaabe ayyoo sanillee indaarektii si dhaabe'an dhaabe Zubeeri sirrii miti jedhee si dhaabee jechuudha. Waan si dhaabeefillee sitti hime. Kanaafi nama wal qixxeessu eenyullee hin danda'u eenyullee wal hin qixxeessu si galee kanaaf namni kanama dhaga'ullee jira kanama dhaga'ullee jira garuu micayyoon tuni nama biraatiin gargara dachii fi sabi maali jennaan hawaasa kanaan jiraatti hawaasa kanaa isii gargaara ijoollee tana hawaasa gargaaraaf
Hawaasa isiin irra akkana jetteen kanatu isii cinaa jira. Hawaasa kanaan tasuma jechuu hin dandeettu. Waan akkanaa keessattuu hirmaatuu hin qabdu isiin nama ilmaan guddifatu jechuu agartee gosaa fi gosaa jidduttu hirmaatuu hin qabdu. Isiin shawaa akkuma gosaatittuu yoo deemne ani inumaa dura wallodhaan jedha diyyu isiin. Waan wallo taateef akkas jedhaniin dhugaa qabdi jedhee dhugaa fudhadhe gaafas. Deebi'anii immoo isiin immoo dhalattuu shawaati jedha. Homa feetee haa ta'u abbaa feetee iyyuu haa taatu abbaan manaa isii abbaan manaa ijoollee isii ilma sikkoo mandooti agartee kammoo akkas galteen itti galtellee jira kana lamaan jidduutti kanaaf isii waanuma akkanaa jidduuyyuu seenuu hin qabdu. Ilmaan ofii guddifachuu qabdii fi nan dubbii tanaas fidee bishaan itti naquu barbaade. Ati akkas jennaaniin natti dhagaamee si dhaabe jechuudha yeroo sana. Kanaaf ulfaadhu galatoomii fuuluma durallee yaadni kee sirriidha garuu bakka itti yaada kennattu laali. Maali jennaan nama sanirratti nama kanam isii biibbeessu yookaan isiin akka miira godhattee waan sanirraa baqattu godhaa jechuudha yaadni ati yoo san dhiyeessite. Kanaafin akkasiin jedhe wanni kana wal gorsinuuf immoo haga abdii walirraa qabnuuf bilbila kee gattuqattee seentee gattuqattee baata. Anillee akkasi garuu wal abdii walirraa qabnuuf waa waliin jenna jechuudha. Qaamallee wal beekuu beenu miidiyaa kanarra waliin jirra waan gaarii fi waan gaariin ta'e walitti himuun dirqama kenna. Kanaaf akkasii ulfaadhu galatoomii madda chaansii naa kennitanii waan tokko rispaandii godhaa yookaan deebii deebisaa jecha atuufitti dubbii garteetiniin irrallee deebuun balleessaadha malee homaa waa tolchuu miti. Ani jechi bakkeen ani qabe bakka walitti ummata kaanii fi isii walitti kompeerii yookaan kompeerii jechuun walitti walqixxeessuu san badheessan isa san tuyyuu agartee isiin agarteetiniin ummata sanii wajji walitti qixxeessuu hin danda'amu. Ummata asirra deemeetiin agartee wal arrabsee deebi'ee wal fixee wal ajjeesee wal qalee wajjiin haasa'uu fi isiin nama garagaraa akkuma atuu jette isiin gartee ka jiraattuun ummata kana. Ummata kanaan ijoollee isii guddifataa jirti. Ummata kanaan wajjiin dhaltee ummata kanaan wajjiin guddifatti. An akkanatti fakkaatu iyyuu akka agarteetiin galaana irraa citu godhaa jiraa jechuudha namni akkas beeku kun. Galaana irraa agartee isirraa kutaa jira. Ummanni isii akkana jedhu kun. Maddaa kiyyaa dubbii afaanis si qabaate afaan daa'imaan si qabadde warra keessa barreeffama isin agarsiisa bilbilarra. Intaltiin ispoonsara isin nu kadhattaniif intaluma akkana jettuu jedhanii warra keessan inboxii naa barreessa jira. Intalli isin ispoonsara irraa ta'a jettanii nu gaafachaa turtan jedhanii ebaluu maqaan kaasu warra naa balleesse warri isin intala kan akkana jettanii dubbataa fi baatan intala akkana jettu tanaa jedhee warra inboxii godhee jira. Maa garamitti deema itti fufi dubbite. So kanaafuu yoo isiin agartee more obligationii qabdi nama ummata walitti kompeerii ati gootuun kanaafi isiin tokko miti. Isiin agartee yoo wannottillee deebine agarteetiniin jagna afurii guddisaa jirti ummata kanaaf. Namni waan akkanaa guddisu ijoollee kana guddisu gartee waan akkanaa dura politikaa yuuttisee waa'ee sanuuttisee nuuyyuu dura yookaan agarteetiniin wannaa isii ta'uu malaa. Kanaafuu yoo ammootu sunniin san hojjetanii ka isii maalii keessaa ka jedhu san akkuma reefu jedhe ka isii keessatti dameettii qaba. Maaliifi fakkeenya irra tokko akkuma ganyaa arsiittu akkaataa ganyaa arsii itti bulu nama tokko fuudhaa miti ganyaa arsiidhaa gosatu fuudha. Gosaa alatti agarteeti nam tokko fuudhee maqaa fuudhee fi malee gurbaan suni har'a ka fuudhee gosa ilmaan sikkoo mandootii jecha ilmaan sikkoo keessatti du'aa fi jireenyi isiillee ummata kana keessatti jiraattii jecha ummata kanatu ajjeesaa ummata kanatu kaasa. Isii sanuyyuu akka arsumma jechumaan akka reefu maammeen jedhe sani agarteetiniin aadama teennaayyuu barsiisa amma fakkeenya yoo keessatti ilaalee jedhu xiqqo waan agartee miisii gootu jira. Kanaafuu isii barsiisuu fi malee ummanni itti qaaqu kun isii hammeessuu fi miti. Kanaafuu walitti kompeerii godhuun inuman taane jechi kompeerii godhamu kun waa lamarraa ka'a. Tokko yookaan emotionally tokko wallaanarraa tokko ergamarraa waan ka'ee jechuudha. Kanaafuu warroonni waan akkasii hojjettan
namni isitti dubbatu kuni isii tana jabeessuudhaa fi aadaas barsiisuu akkaataa ilmaan kana itti guddifattillee barsiisu akkuma kun amma laala wanno jedhan ispoonsara ta'uudhaa fi akkanaa kana waytii jedhanii kana waan akkanaa kanatu badaa jechuudha. Kanaafuu ijoolleen kun bakka deemtee isiin sunuu laala dizishiinii agarteetiniin ilmaan kiyya hin fixe jechuun sun har'a silaa addunyaa keessa kiraayimii guddaadha. Kiraayimii guddaadha jechi sunuu wardimmaan sunuu ilmaan ifii in jettee dhalte irratti jechi suni jedhamuun kiraayimii guddaadha. Kanaafuu waan kana warroonni agarteetini yoo agartee yookaan wallaalaan itti seentanillee irraa dhaabbadha. Yoo ergamnillee jiraate ergamni kuni ergama agartee isii qarqaaruu miti. Isii qiletti oofaa jira nama irraa agarteetiniin ijoollee tana akkan guddifanne godhaa jira irraa dhaabadha. Kana lamaani dubbiin jiru malee wanni kuni gartee wanni isii kuni nama dhibiitiin walitti kompeerii godhuun inuman dan abbama feemasii fidhe wajjiinuu walitti kompeerii maaliif feemasii taatee fi miti wanni namni dubbatuuf ijoollee tanaaf ilmaan tana akka guddifattuuf dubbata malee isiin feemasii nama dabarteetii iyyuu miti anama isiin feemasii ta'uu iyyuu irraan beeku dhugaa yoo jetta waan gaafa qarqaarsaa keessa jiru malee takkaatuu iyyuu أنا في مسمت إسيه اللالو يجو مسكين ربي تأثير ديمتي إجوليتنا أمة أرموتين قد فتاجر تمالي نما في مسي جرميتين أكا في مسي سنين ولت كومبيري أنيتيني إسي لفكاني ميتي جيتش كوني يوكي سهي كانيتيني لالا إسي يميد آتفدا إسي دبتشو فويو ميد آتفدا إسا كان أسو لالتاني إسي ننجتشو برباديتي غلطوما دبي سلچنو فتاني مامي في wannaanu yifittanii akkasitti osoo laaltanii irraa dhaabbattanii bareedanatti fakkaata. Galatoome abbeera ulfaadhu. Galatoome. Akkasii mee namni dhumaa namni yaada qabdan anillee hedduun irra ture irraa baweedha. Bila biladhee waan qabuuf namni yaada dhumaa mee. Kan dubbisi naman. Arsicha dubbisaa mee haa dubbatu. Arsichi dhiisi keessaan si dubbisee asiin hin dubbadhu. Laalaa garaan nyaata gabbuusaa kaa maqaan keenya guddaa achirra jira. Dubartiidha bara arsoomni qorsoomaan tun dubartiidha na qorsooma. Arsoomni qorsooma jedhee bar keessaan baafne yoo dubartiillee taate hin beeyna yoo dhiirallee ta'e hin beeyna bar garaan nyaata maqaan kun maqaa guddaa. Akkasi kenneef carraa kenneef jedha nama dhaggeeffadhaan. Jaalallee yoo Johaar ta'e maalitti beektan? Lakki nama beeynu. Akka kana wayyo baay'ee. Nama beeynu lakki kenneefi carraa lakki dhaggeeffadhaa jette. Hundi keessanuu galatoomaa. Waalaikum salaam. Abboo maammeen kun afaan qaba nama dubbiseyyuu. Nama nuti lafaa fi fardaan itti deemnee dubbisuu dadhabnee dubbifte akkam. Yaasin nagee akkami. Jedhee dubbadhu. Asumee kee jira. Ulfaadha asuma jira. Edaa namni nama jalaa dubbatu qaba. Lakka sanii miti. Sanii miti. Dhiisi. Amma acha nama na Hundi keessanii ulfaadha ammallee ma dhaggeeffadha.